akka waldi amantaa Itoophiyaa makaana Yesuusiitti immoo hafuura cabeen ilaahim immootteen sirnicha kana geggeessuu yaalla. Sababilleen maani inni duruu ijoollummaa jalqabee waldi amantaa Itoophiyaa makaana Yesuusii turanii achi keessaa fuudhanii waan beekumsa qabuuf waan aadaallee isa aangessiteefi abbaa gadaa ta'anii yoosillee mana amantootaa doo gargariin baasini haymaanotii garagaraa ta musliimaa ta ortodoksii ta protestantii aadaallee qabatee ilmi gumaa kiyyaa haymaanotii adda addaa gulalle deemu ani abbaa biyyaati jedhee ifi kennee kanaafi kabajjisaa akka aadaalleetti akka amantaa isaaniilleetti kabajamaa fi sirna o'aani akka inni geggeeffamuufi kanaafi carraa waldi'aa kana malee akkasumaani wadhaadhessiisaa fi miti amma sirna gabaabaasaa jennee achirratti jecha waaqayyoo dhageenna haga kennunu naangula jettani waaqayyo abbaa dadaanuu hafi Kristos fayyisaanuu hafi ayyaana wayyichanuu hafi amen. Isatti aanulle wajjin jenna ulfinni abbaafi ulfinni ilmaafi ulfinni ayyaana wayyicaafi akkuma durille jiru ka ammalle jiraatu ka gara jiru jeefan qanneelle jiraatu malu galanni waaqayyoo fi hatam in kadhannaa kana pirezidentii kennaa ka sinodoosii adoolaa gannaalee luba geeloo gololchaa wajjin kadhaa itti seensumaa kana kadhanna amma isaanii kabajaanii sirratti affeera. Marti kennaayyuu mataa kenna gadi qabannee kadhannaa gabaabduu gara waaqayyootti himanna. Maqaa abbaatiin ka ilmaatiin ka ayyaana wayyichaalleen waaqayyo tokko. Si galateeffannaa waaqa abbootiitiinnaa biyya lafaa kana gubbaatti nama daduun beekumsaa fi fedha kee ta'ee haga ifii eeyyantee fi guyyaa isaa murteessitee gurra guddaan biyya lafaa gubbaatti kan nama geggeessitu hayyuu Oromoo abbaa gadaa Gujii abbaa gadaa biyya kanaa abbaa gulbaa abbaa amantaa fakkeenyummaa dansaan kulbaateen duratti nama jiraataa ture feetee gara keetuu lakkaateen yoo yaamtu ardhammoo sirna geggeessaa isaanii awwaala isaanii geggeessuuf as dhaabbannee jirra. Nu qof hin geggeessinu sitti geggeessaa abbaan hayyuu abbaan gadaa abbaan mucaaf intalaasi argama keetii walakkaateen jiraadhu sirna kana geggeessa. Wanni marti waan si ulfeessaa waan sabaa barnoota ta'a waan lafaaf eebbataa haa iteewu. Kadhaatiin waan nu dhageetteef galatoom maqaa fayyisaa kennaa maqaa Yesuus deensi kadhannaa nuuf dhageeyye. Ameen. Amma kanumatti aansinee abbaan wangeelaa Tsaggaa Abi Beqqelee jecha waaqayyoo daqiiqaa muraasa keessan nu dhiyeessanii fageennaaf dhiyeennarraa bal'inna lafa Oromiyaatti dabree Itoophiyaarraa lafa alaalletti teettanii sagantaa kana warri ilaaluu jirtan abbaa keenya guddaa Dooktarii Kabajaa Aagaa Xeenxanoo akka aadaa Gujiitti gooroo godaanee jedhaniin du'een jedhamu akkuma dubbii waaqayyootti illee nus waan nu jennu waan kana hirriba jennan hirribaa maaf hirriba jennaani du'a dubbii waaqayyoo keessatti dootii marroo ilma waaqaa karaa Kiristoositiin dabsatamee jiruuf nami du'e akka dubbii waaqayyootti marroo deebi'ee hin ka'a jennee amannuuf waa'ee kanaaf waan nu jennu kunini hirribaa jennan akkuma suni kanarra gadda kan gubbaatti namii onneen keessan gadda kanaan cabee waan kan gubbaatti baay'ee jeeqamtanii jirtan fageenyarra warri jirtan warri dhiyeenni gubbaa jirtan waaqayyo onne keessan hafuura keessan haa utubu waaqayyo isa waliin haa dhaabatu isa waliin haa jiraatu kanaan duuba jechi gabaabaa abbaan kennaa
kaayimoom isaanii keessatti Kiristootti amananii. Kiristootti amananii suniin duubatti abbaa gadaa ta'anii tajaajilu guddaa waa'ee nagaa irratti, waa'ee wal dhageettii irratti, waa'ee waliin jiraachuu irratti, waa'ee jaalalaa irratti bal'inaan hojjechaa turan. Akkuma suniin eegi tajaajilaniinis duubatti karaa Kiristoo kana onnee ofii guutuun haga lubbuun isaanii keessa ba'utti waa'ee Kiristoo haasa'aa turan. Onnee tokkoon Kiristootti akka deebi'anii guli deemuu jiran. Waa'ee kana waa'ee nu as dhaabanneef beeta kiristaaniin kalee mani sagadaa an kalee keessatti dhaladhee Kiristoos Iyesuus amane. Sirni kiyya kan gubbaan dhaabatamee dhugaa Waaqayyoo ifaan dubbatamuu malee karaan an keessatti deeme kana waa'ee jedhee dhaamateef kan irratti immoo nuus akka nama amantii gubbaa jiru sirna karaa amantii kana dubbii Waaqatiin geggeessina. Qoodii an dubbachuu barbaadu Yohaannis boqonnaa 14 qajeeltuu 7 irratti Yesus Kiristoos waan jedhe jechinni jedhe tokko jagubbaatti jechinni jedhe tokko qofa haasawuu dhiqqoo barbaada. Yesus waan jedhe ani karaa, ani dhugaa, ani jireenya jedhe. An karaa, an dhugaa, an jireenya namalee gara abbaa nami deemuu hin danda'u jedhe. Obboleeyyan keenya gumi as jirtan kabaji guddaan waa'ee nu amantii keenya keessatti ilmi Waaqaa Yesus Kiristoos iri gubbaati ilmi namaati, ilmi nama laf cufirri jiruuti daba namaati jedhee akka namaa dhalatee du'ee du'is keessaa ka'ee gara Waaqaa gara abbaa ofiitti odoon deebi'ini jechi inni dubbate jechi kana yoo mata duree isaa kana boqonna kan jalqabnu Yesus Kiristoos waan jedhe onneen teessan hin jeeqamin jedhe. Onneen keessan hin rakkatin libbaachu ayitaawwaq. Onneen teessan jeeqam keessan seenin jedhe. Jeeqam kan keessa ba'uu fi Yesus yoo mata duree irratti dubbatu walama kaase. Akkamiin jeeqam keessa ba'ani herregi jedhan kan kaase ka qaraa fiixee natti amanaa jedhe. Natti amanaa. Yesus Kiristoosii karaa nu barsiisuun dhumne inni karaa. Yesus Kiristoosii dhugaa dubbachuun dhumne inni nu dhugaa. Yesus Kiristoos waan jedhe natti amanaa jedhe. Maaf isatti amanne jennaan as gubbaa yoo dubbatu mana guddaa jiraa jedhe. Watoo isanitti muu fedha guyyaa kana obboleeyyan tiyyaa dhagaa onne cabxeen isan kadhadha. Dootii nu amma garru kuni ka abbaa keennaa qofa odoo hin ta'in nuun cufa ka as dhaabanne yooma akka taaten beenne malee dootii tun nu duri jirti. Nami cufti nami kan keessa hin taakkine hin jiru. Waa'een nu amma dubbannu waa'ee abbaa keennaa amma jireen inni waaqa waliin qabu inni already yaa waaqa jaalatu waaqa amanee guldeeme keebbune waaqa sunitti ladabrenni. Amma wanni guddaan jirenni immoo odoo gar sunitti hin taakkin jireen ofii odoo fooniif lubbuun isa kee jirtu laftan gubbaa odoo leeyu Yesu Kiristoos amanee odoo abbaa gadaa ta'ee jiru odoo abbaa ummataa ta'ee jiru odoo nama hedduu gorsee karaa agarsiisuu jiru Yesus Kiristoos immoo du'aan duuba jireenni jiru inni wabii kiyya. Du'aan duuba jireenni jiru inni abdii kiyya. Du'aan duuba jireenni jiru inni karaa ani amanu jedhee Yesus keessa odoo maqaa isaa yaamu lubbuun isaa laftan gubbaa dabaleera. Waa'een ani saniin jedhu tokkotti jira. Kanaan duuba eenyulleen karaa du'aan duuba jiru kana karaa eenyuti illee deemuu hin dandeenyu. Ka qabu qabeenyu ofiitiin deemuu hin danda'u. Ka beekuma qabu beekuma ofiitiin deemuu hin danda'u. Ka umri qabu umri ofiitiin deemuu hin danda'u. Karaa adda addaatiin nami danda'ee karaa sunitti akkuu danda'u hin jiru. Yesus immoo waan jedhe an karaa jedhe. Gaafin tun gaafii nama cufaati. Nami laf gubbaa jiru nami lubbuun tun kee jirtu du'aan duuba jireenni jiru nami hedduun kagari du'aan duuba jireenni hin jiru jedha. Kagari immoo waan isaatu nun beeknu eentu argeefa jedhe.
ilmi waaqayyo immoo Yesuus Kiristoos ka gubbaa kana du'ee nama ta'ee walakkaa namaatti mul'ate nuu jedhee du'e. Inni waan jedhe gari san hin beeknu sun karaan itti nama geessu anaa jedhu ankaraa jedhu. Karaa jechaan inni eessan nu geessaa? Jireenyi Waaqaan nu geessa, dhugaa Waaqaan nu geessa, abdii Waaqaan nu geessa, eebba Waaqaan nu geessa, hiikamsa Waaqaan nu geessa. Marra waan kanaatiif obboleeyyan tiyya ergaan akka man sagadaatti akka makkaan Yesuusii akka already amantii inni keessa dabreelletti ergaan ummati kanaan himnu ergaan guddaan tokko du'aan duuba jireenyi jiru karaan ittiin deeman tokko sun ilma Waaqaa Yesuus. Maanguddoon nuun dura bulchi, abbootiin nu bulchi, daa'imman nu guddisi, dargaggoo qajeelaan nu guddisi. Gara boruuti namootaan biyya laalan, namoota uummata tajaajilan ta'anii akka isaan nu jiraatan nu eebbisi. Marroo sirna kanaallee galanni si dhaqqabu. Kadhaa akkana jennee si kadhannaa maqaa ilma keetii ka gooftaa Yesuusiitiif jedhi kadhaatiin dhagee nu eebbisi. Laphee teessaniif harka keessan gara Waaqa guddichaanii ol fudhadhaa, eebba Waaqa keessanii qobadhaa. Waaqayyoon isin haa eegu, cufa keessanuu haa eebbisu. Waaqayyoon fuulli isaallee isin tolu, cubbuu teessan kamiyyuu cufa keessaniif haa araaramu. Waaqayyoon fuula fiillee gara keessaa deeffatu, haga jiruu jeefan qanne nagayaaf, jaalalaaf, gammada bara cufa keessaniif haa kennu. Maqaa Abbaa, ka Ilmaa, ka Ayyaana Wayyichaa Waaqayyoo tokkoon nagaa Waaqaatiin deddeebi'a. Misoomaaf nagayaaf jiraadhaa. Waaqni isin haa eebbisu.